الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وبلين كينيا خبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا شيخ بيان دعوة خيد الدنيا في كهردفتوتا شيخ بيان دعوة انتين كولي توتيسن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبلين كينيا خبجمتوتا إيقار ربي فارسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نقي أبراهمة إيقان ربو سے بودا گراها سواقياتين اچي دي اگيسه ايقام مقا ربيتين ايقالي ربي فارسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نقي أبراهمة ربو سے گراها سواقياتين دي بو دي شيخ الرازو نكي مال هردفتو نكي يون انجي اسمانين دي بسا هردفتو نكي اكنا جنان اني آزو نكي قوبي فيا بيكم توسن تاي نمني عالم اخنا رتي را فايدا ما جروسن دبي في كويت في قطر بحرين في عمان في لبنان اكسمو بيا كيسا بيوت عدد را را فايدا ما جروسن دبرسو ديم مال ونسون ارانتنا وايا قچماتنا نمدرله وايا غاستريك وايا مريماني وايا مريمان كيستي رامون نما ارغمودا خنا كايسين نما غوتون سني مودم نمني داوغتي دان فيديو تيتنا كايستي بغرتن كراك يا خنا خوتا دوا اچما نبي راركتن بيوما سنجرتني خرامو بربادوس رامون تجرتو كيسا يا هغا اني فجت اغربيتي هغا ترك تجروس ني فيا خمر مان تجرو ركسما وبلين كينيا كبجمتوت غاستريك اكينا ما غدو خاو چوغاران غرانا ما خنا يوغماتي نياتا نياچو ايغلتي نياتا خنا نياندي كيو غو غرارا سيبوي وليات نياندي سون فياسي دور كتي ولي يرتي يريتا تيچو يو نياتا خنا قبايب كايسا بيرا حقفته ملي اتي ولي دررمته نياتو مخنا سيغرا كايسا ديما غران سي بخوخا غران سي بلبلا اوغما غرا كايسا ديما جو إني خسر را حقفته في الرابطة ملي إنه سونغاستيلكي كوچما مداوي جام دوا مداس إنسوتو خلت تدانجرا أچماني سنيكن أما اللي ونسو ملتون سامالي شايو دوغو ددبو وشايو أوغتو لويدهو باكو مثلا لسليته سيقودي هو بربري لويده بربري وانيات بربري دي سينياتو أوغا هندن دو جتة نما دي سوجي خانا هنداو دبي قچمان كي قبناو واقبچو ددبو اكسيتي هوغو نيان كي وياتا فولي نياتا يخشنو كنياتو دنديسوچو تنافو دوان نبرت ارغما دوان غاستري كنجرو دوان چوغاران جرو ورجو شيبان مداوا بنفتني تنركن اكا جايبات دواي شني كنيتي اچ بودنا قفتن نياني سيرتا غرام ييري شني غدو نياتا مرتن galamaammu moo maal jettansa siddaara jettanii immoo taammilaas jettanii immoo hin beeknu moo maatiraas taammilaas jedhamaal nyaatuma ammaan tana amma ciisaniitu amma godhanii godhayyoon hin kennin hin dandeenye warra juufaa jira aboo nyaannummaan hundi akkuma waraabeessaatti akkasii ta'uu barbaannaan shibbayaan daawaa bira hottu nyaatuma nyaattee sii ta'uu kana booda coggaarraan kee fayyee jechuudha warra coggaarraan solloqe warra coggaarraan madaa'u kana hundaa'u amaliyyaa ifin godhinaa hotta opporooshinaa ifin godhinaa hotta dawaa kallattiin isinii kanneen irraa fayyitanii jiraa telefoona isinii kennu kanan hotta ammallee dawaa marrimaan hin jenne yaa sheebbayaa yoo jette marrimaan kun walin nama rakkatee tuubboo sagaraan ka'ee deemtu waan ta'eef marrimaan kun yoo inni akka tuubboo bishaanitti walin dhawame aboo kaisuma deemuu hin danda'u sagaraan tun guyyaa 15 irraa baatu jaa hammaama dhaqu dhuufu malee waa takka arku jaa aboo garuma kana keessaa waan jiran harma kana jalaa jaa duuda kana oogu tokko naan baha mudduma tanaan na dhukkuba jettiin taataatus ha isiin sun hadhooytuun tesitti hammaatte akka hadhooytuun tesitti hammaatte hadhooytuu haruyyaabis qabda haruyyaabis maal oogituu gogoytuu خنا قبض تنافو
qochumaan kee garaan keessi goggogu akka ajaa'ibatti ulee sagalaan sirraan baatu dhuufmaatu sirraa baa jechuudha. Dhuufuun tun ni ajoo'itti. Ifmaa dhuuftee ifii baqattee jechuudha. Takkasitti. Kun tuubboo marrimaan isan keessa rakkoon dhuftee marrimaan waa dabarsuu dadhabee jaaboo. Akkas tanaafuu baleeyyan keenya kabajamu. Hootta sheebbayaan daawaa kana bira hoottaadhaa. Fayyadamaadhaan isiniin jaa. Ammallee warri raammoon keessa jiru hooyii isinii yoo jettan. Amma gaa raammotti osoo hin dabarre wooma lamaatu gara nama goggoysa. Hadhooytuun sirra kuttee marrimaan keessa cufamu. Kana kadawaa tuubboo marrimaanii keessaa yaasee tolchuu jira. Hadhooytuun sirraa baasee. Ammas bawaasii yookaan kintaalot kanaatu garaa si goggoysa. Inni sun gaa ibsiifachiiseeti ammallee sammuu si oowwisee siis aarsee wal qunnamtii jaartii wajjin si dadhabsiisee yoo jaartii taatee jaarsa wajjin si dadhabsiisee akkasitti kana hundaa sirra dhufaa jechuudha. Wooma lamaan kananii marrimaan akkas nama ta'a. Ammoo marrimaan dhalaadhaa ta'uumaatu garaa kana keessa na deema. Yoo nyaata nyaadhe na boqoysa. Akkuma takkallee wallaalee yeroo garii garaan kun na yaasa. Garaan nyaannaan anuma yaasaa kanuma ammamaatiin fiiga tajattu yookaan hajuu jira. Qochumaa keessanirraa raammoon jirti akkas jechuudha. Ifirraa baasa. Dawaa sheebbayaan daawaa biraa fudhadha. Ammas ka ganama subii kana abooniin beelawa yoon bishaan dhuguu baadhe yoo waa aga arke kan ofi darbuu baadhe niin beelawa. Dachiin naan mara. Niin dawaa kana majuu jira raammoon sa keessa jira raammoon sa keessa waa nyaatee fixee qochumaan wal sirge hottu na biraa fudhadhu. Ammas kana malee nama fincaantu natti diduu barbaade. Kajuu fi fincaaniitu yogguudha dhufe qabachuu hin danda'u karaa ammaa matiin hin ce'aa. Dafeetuma biriqna irraa ja'a sunuuna gubaa tajattuu jira. Isiin sun yookaan cobxuu yookaan kalee irraa dawaan kalee nama dhukkubduu kalee mirgaa haa ta'u kalee lachuu haasi dhukkubdu dawaan nu bira jira kottaa fudhaa. Idil addunyaatti tamaadaamii bira jirtu haa ta'u bakkaata adda addaa baadiyyaa suudii tana keessa jiru haa ta'u badoo biyya arabaa kana keessa dawaa mishoora erginee geessinaat. Telefoona isinii keenya kanaan nu kottaa nurraa fayyadama. Dhibee kanaaf jecha biyyee yaaneettanii ifin mashakkina. Aboo sheebbayaan daawaa keessa ni jira kottaadhaan isiniin jaa. Dhibeen garii garaan garuma kana keessaa kan mataa nama dhukkubsuu jira. Hogguu dhibeen garaa sun itti kaate mataan wajjitti ka'ee mataa ubba'u na jaaja. Saniifuu garumarraayi kun hundinuu ni jira kottaan isiniin jaa. Gara sheebbayaan daawaa dhufnaan ni jira. Hamma tiruulleen nama dhukkubni tiruutti jiru dawaan na bira jira. Dhukkubni tiruu kam nama godha. Garaacha kana ji'a tokkoon garaa kana akka if qabattee usi dhukkubsa. Si jajjabeessa fa'a garaan si jajjabaata. Woomaatu si gatarkisa harma kana jiraa si waraanee hafuurumaa si ciccita. Waatu lapheetina jalaa sitti ol deema. Oowwaa duwidaan si ba'a. Duwiduma kana faadharraayi akka nama qaaccaarra ciisetti garuma gaggalta. Kun hundinuu iji biicaa si taanaan fa'a qaamni asfara si taa'ee fuulli si daalachoomnaan dhukkubni simbirroolleen sanumarraa dhufa dhukkuba simbiraa jettaniin. Dhukkubni simbiraa hadhooytuurraa dhufeeti boodarra tiruu sitta. Hottu kana hundaa'uu sheebbayaan birattiif laalii waatsaappii sheebbayaan kanaa fi iimoodhaa fi daarektii na kottu dawaan irraa fudhu fayyadamaa ta'ii rabbiin isin haa aafiu. Warri dawaa fudhatees galatooma. Warri ulii dawaa nan dhufee fudhachuu taa'us rabbi haala isin haa mijjooyis. Warri gartee maallaqa dhabee aboo dawaa kana ni fudhanne juus rabbi isinitti haa kennu. Nakkotta telefoona keessaan na dubbisaa bakka jirtu hundaa hin sawwaaqa qaba isiniif hin fida. Rabbi isin haa aafiu. Warra idil addunyaatti dhukkubsataan keessan fayyee milkaa'inaan gara biyyaa galuu rabbi isin haa godhu. Istiidiyoo sheebbayaan daawaarra hamma viidiyoo dhuftuu walitti dachaanutti nagaattiin isiniin jaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.